Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Jirtu baga jiraanne baga nagaa wal argine. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa jiru kallattumaan ajaja dhaabarraa darbiin hoogganaa isaarraa ajaja fudhatee rakkoo waliigaltee siyaasaa afaan qawweetiin ture karaa nagaatti furuuf fidee jechuudha. Akka tasaa otoo oduun hin dhaga'amin galgala tokkotti miidiyaa mootummaan wanti gammachuun nama burraaqsee dhaga'ame. Hidhattoonni WBO Bosanyiin hoogganaman mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee araaraa mallatteessan. Erga hidhattoonni WBO bosonaa ba'anii karaa nagaa qabsaa'uuf mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessaniin booda waraanni WBO kan Marroo Dirribaan hoogganamu ammoo waliigalteen mootummaa wajjin waliin mallatteessinee hin jiru jedhee jira. Ta'us garuu waraanni waliigalatti lakkoofsi isaanii hin himamin ammoo karaa nagaan qabsaa'uuf galaa jiru. Mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa galaa jiraachuu beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo kan giddu galeessaa Obbo Sanyiin hoogganamu erga galuu jalqabee Obbo Sanyii fi ajajoonni isaa wajjin waraanaa hoogganaa turan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi iddoowwan misoomaa hedduu daawwachaa jiru. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa muraasni waraana bilisummaa Oromoo gargar caccabee fi walakkaan galaa jiru kanaan nageenyi waaraan hin argamu jedhaa jiru. Kun sababni isaa maali? Ammas Oromiyaarraa dhukaasni rasaasaa dhaga'amaa ooluu hin dhaabbatu jechuudha. Gaaffiiwwan kana hundumaa fi icciitii dabalataaf gabaasa BBC'n qopheeffate qabanneerraa kan deebii keessa argattan jechuudha. Nu waliin tura. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Mootummaan rakkoo nageenyaa furuuf hidhattoota waliin dubbachuu xiyyeeffannaa isaa taasifatee akka hojjetaa jiru irra deddeebiin ibsa. Keessattuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO waliin hanga qaama sadaffaa hirmaachisuun mari'achuutti ga'eera. Hidhattoonni kunneenis rakkoo karaa nagaan furuuf fedhii qabaachuu isaanii mariiwwan gaggeeffaman irratti hirmaachuun mul'isaniiru. Marii Tanzaaniyaatti marsaa lamaaf gaggeeffame akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Mootummaan Itoophiyaa kanaan duras hidhattoota qabsoo bilisummaa Oromoo jechuun socho'an adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO waliin dubbataa tureera. Garuu wal balaaleffachuun madda rakkoo biyyattii ta'ee mootummaa fi hidhattoota gidduudhaa dhabamee hin beeku. Bara 2018 mootummaan olaantummaa TPLF'n durfamuu gara mootummaa jijjiiramaatti wayita geeddaramuu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf waliigalee Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Dhaabi waraana of jalaa qabu kun mootummaatti kennuu ibsus kanneen adda ba'anii bosonatti hafan garuu fincila itti fufan. Waggoota ja'an darbanitti walitti bu'insa mootummaa fi hidhattoonni kunneen gidduutti raawwatamaa tureen rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa jeeqeera. Hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an kunneen maqaa ABO WBO jedhu qabatanii itti fufan. Mootummaan ammoo shanee jechuun waama. Maqaa kanaanis shororkeessaa jedhee farraje. Haa ta'u malee hidhattoota kunneen waliinis nagaa buusuuf mariin gaggeeffame bu'aa qabatamaa uummanni eeguu hin buusin tureera. Mootummaa fi hidhattoonni osoo nagaa buusuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsanii maaliif nagaan bu'uu didee sababni isaa kunooti. Ebila bara 2023 wayita mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Tanzaaniyaatti marii eegalan nageenyi waaraa ni bu'a jedhamee abdatamaa ture. Mootummaas ta'ee hidhattoonni marii haala kanaan eegaluu nageenya buusuuf bu'uura guddaa ka'a jechuudhaan ibsaa turan. Uummanni waggootaaf nageenya dheebotee mariin WBO fi mootummaa gidduutti eegaluun boqonnaa akka kenneef ibsan. Mariin Tanzaaniyaa akka eegaluu yeroo jalqabaaf Ebila 25 bara 2023 kan ibsan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turan. Haala kanaan mootummaan Itoophiyaa hidhattoota waliin taa'ee mari'achuun mataansaa seena qabeessas ture. Marii kanarratti hidhattoonnis mootummaanis adeemsaa kennanii fudhachuutiin nageenya uummataaf jecha araara ni buusu jedhamee eegamaa ture.
Marii marsaa jalqabaa kun haaluma gaariin geggeeffamaa ture. Garuu dhumarratti waliigaltee irraa akka hin ga'amne qaamoleen lamaanuu ibsan. Haa ta'u malee wal-dhibdeen jiru waraanaan osoo hin taane mariidhaan furuun akka barbaachisu. Kanaafis mariin marsaan biraa jiraachuu akka qabu waliigalaniiru. Marii kana irratti qondaalonni mootummaa olaanoon qondaalota waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroo torban tokko caaluuf wal bira ta'anii mari'achuun milkaa'ina guddaa ture. Garuu haaldureen qaamoleen lamaan dhiyeessan adeemsa marichaa akkaan yaaddessaa taasiseera. Haa ta'u malee wayitaa mariin marsaa jalqabaa Zaanzibaaritti gaggeeffamee turetti kutaalee Oromiyaa keessatti waraanni itti fufee ture. Qaamoleen lamaanis mariirraa baanaan wal komachuutti gadi ta'an. Caamsaa 17 bara 2023 ibsa kan baase WBO'n wayita marii nagaa walitti bu'insa laaffisaa deemuuf walii galamus caamsaa 3 bara 2023 irraa eegalee mootummaan haleellaa haaraan nurratti banee jechuun bakka humnoonni isaanii socho'anitti waraanni cimuu ibse. Mootummaan gama isaatiin waraana ergaa marii Zaanzibaaritti hammaachaa jira jedhamu kana ilaalchisee ifatti waan jedhee hin qabu. Waraanicha humnoota mootummaatu eegale jedhee himannaa WBO'n dhiyeesseefis deebiin ifatti kennee hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa erga gaggeeffamee ji'oota torbaa booda sadaasaa 2023 marsaa lammaffaaf qondaalonni olaanoo mootummaa fi WBO Tanzaaniyaatti wal ga'an. Marii kana irratti ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa qabsoo Jaalmaroo jedhamuun kan beekamu dabalatee qondaalonni WBO hedduun argamaniiru. Kun immoo marii kanarraa wanti guddaan akka eegamu taasise. Haa ta'u malee mariin kunis waliigaltee malee xumurame. Xumura marii kana irratti qaamoleen lameenuu quba walitti qabuun ibsa walirratti baasan. Qondaalonni WBO mootummaan qaama muraasa faayidaan goyyomsee galchuuf jedhee komate. Mootummaan ammoo haaldureen WBO'n qabatee dhiyaatee kan qabatamaan hojiirra ooluu danda'u mitis jedhe. Wayita mariin marsaa lammaffaa gaggeeffamaa turettis mootummaan waraana cimsee ture jechuun WBO'n himateera. Addunyaa irratti waraana gaaga'ama dhalee hedduu araara buusuu keessatti muuxannoo kan qaban dippiloomaatiin duraanii UN obbo Baayisaa Waaqoyyaa qaamoleen lamaanuu wal shakkaa gara marii nagaatti kan seenan yoo ta'e marii booda walamanuu dhabuu isaanii dhugaa ta'uu mirkaneessuuf waraanatti deebi'uu danda'u jechuun BBC'tti himanii turan. Jalqabuma qaamoleen mariif taa'uu dura dhukaasa dhaabuu irratti wal ta'uu dhabuun marichi ija shakkiin akka ilaalamu taasisas jedhan. Marii seena qabeessa mootummaan Itoophiyaa fuulaa fi fuulatti hidhattoota waliin taasisee milkaa'uu dhabuu isaatti kan quubaa walitti qabaa turan qaamoleen lamaan qofa miti. Aangaa'onni mootummaas hidhattoonni walii isaanii illee komataa turan. Aanga'a mootummaa keessaa ministeera nagaa fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa mariin araaraa diree salaam akka gufatuu kan godhe mootummaananii keessa jiru kanadha jedhee namana jechuudhaan ibsee ture. Kana malees mootummaan rakkoo jiru hubatee marii nagaa qofaan hiikuun murteessaa akka ta'e itti amanee wayita marii gaggeessaa jirutti qaamuma mootummaa keessaa ammoo gareen biraa shanee yookaan maqaa mootummaan ittiin WBO waamunii balleessina jedhanii dubbataa turan. Borumtaa marii araaraa qaamolee lamaan gidduutti Tanzaaniyaatti eegalamee gama mootummaatiin ololli oofamuu akka jalqabe obbo Taayyeen BBC'tti himanii turan. Shanee balleessinee jirraa cabsaa jirraa kan jedhu ololli ni eegale. Olola qofaa osoo hin taane waraanni bakka hundaa socho'ee waan dur hin jirretu deebi'e. Waraana waggaa 5 keessatti hin dhumne yeroo marii sana keessatti fixuuf dhamaatii godhames jiran. Haalota kana yoo ilaallu mootummaan kiyya kun dubbichi mariidhaan akka dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu jechuudhaan obbo Taayyee Danda'aa dubbatanii turan. Yaanni aanga'aan mootummaa kun BBC'f kennanii fi wayita mariin nagaa gaggeeffamutti loltoonni mootummaa waraana banuun ejjennoon mootummaa hidhattoota waliin nagaa buusuu irratti qabu hogganoota hunda biratti wal fakkaataa akka hin taane mul'isa. Mootummaan hidhattoota karaa nagaan socho'uu barbaadan jedhu bakka isaan jiran irraa walitti qabee iddoo isaaniif qophaa'etti deebisuu yeroo garaagaraatti ibsa. Keessattuu adeemsi hidhattoota deebisuu kun mootummaa naannoo Oromiyaa fi hidhattoota WBO gidduutti gaggeeffamuun waan haaraa miti. Garuu kaayyoon gooroo adeemsi kun barbaachiseef nageenya buusuuf ta'us rakkoon nageenyaa ammoo ittuu hammaataa deema. Gidduu kanas hidhattoonni WBO naannoo Oromiyaa keessa socho'an deebi'aa akka jiran mootummaan naannoo Oromiyaa ibsaa jira. Kunis erga waliigalteen ajajaa duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa obbo Sanyii Nagaasaa fi aangaa'ota naannichaa waliin mallattaa'ettidha. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa miseensonni WBO kallattii hundaan galuu itti fufaa jiru jechuudhaan ibseera.
Maqaa abaa'uu woboo jedhamuun kan socho'uu fi ajajaa olaanaa Marroo Dirribaan kan geggeeffamu waraanni abaa'oo cabee hafe ammoo waliigalteen mootummaa waliin taasifnee hin jiru jedhe. Kun dirqama mootummaan hojjetudha. Haala akkasiin nagaa uummanni gaafatu sana fiduun hin danda'amu. Warri amma galan kanneen kana dura sababa rakkoo namuusaan miseensummaa keessaa baafamanidha jedhe gorsaa olaanaa ajajaa olaanaa abaa'oo woboo jireenyaa guddataa. Ajajaa duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa kan ta'an obbo Sanyii Nagaasaa booji'amanii osoo hin taane gidiraa uummataaf dursa kennanii waliigaluu dubbatan. Mootummaan ammoo waliigalteen mootummaa fi qondaalaa woboo waamicha nageenyaa fudhatan gidduutti mallattaa'e qabatamaan hojiirra oolaa jira jedhe. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ajajaan duraanii woboo Sanyii Nagaasaa rakkoo biraa uumuurraa karaa nagaa filachuun gaarii ta'us garuu ammoo tarkaanfiin kun akka wal waraansa Oromiyaa keessaa dhaabsisuu danda'utti fudhachuun dogongora jechuun feesbuukii isaa irratti barreesse. Mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhachuun haaraa miti kan jedhu obbo Jawaar bara 2018 akkasumas loltoonni 1,300 ta'an Eertiriyaa irraa yeroo galanitti mootummaatti dabarsamanii kennamanis ji'oota muraasaan booda loltoota kana keessaa hedduun kaampii mootummaatii baduun humna woboo bosonatti hafetti dabalamuun cimsuu eegalan jedhe. Bara 2019 keessas abbootii gadaa waliin ta'uun itti aanaa ajajaa olaanaa woboo kan ture Diinaraas yookaan Hundee Dheeressaa dabalatee hidhattoota hedduu galchuu yaadachiiseera Jawaar. Garuu tarkaanfiin kunis sochii woboo bosonatti hafee danqumannaa baroota itti aananitti lakkoofsi loltootaa fi lafti keessa socho'an dachaan dabale jedhe. Bara 2021 ajajaa woboo zoonii kibbaa kan ture Goollicha Dheengee mootummaatti harka kennate. Kunis akka mootummaan abdatee sochii zoonii sanii laaffisuurraa daranuu babal'ise jechuun yaadasaa ibsee Jawaar Mohaammed. Jarmiyaa riphee lolaa guutuu waliin mari'achuu mannaa ajajaa tokko yookaan murna xinnaa hawwachuu irratti fuulleffachuun nagaa waaraa buusuuf danqaa hedduu akka uumuus dubbateera obbo Jawaar Mohaammed. Gara fuulduraatti mootummaa fi riphee lolaa bosonatti hafe gidduutti marii araaraa gochuuf walamantaan akka hin jiraanne taasisaa kan jedhe obbo Jawaar Mohaammed mariin Tanzaaniyaa fashalaa'uu booda wanti ta'es kanuma. Jarmiyaan riphee lolaa ciccituun murnoonni haaraan uumamuun jeequmsi daran akka babal'atu taasisas jedhe Jawaar Mohaammed. Haalli kun yaada araaraa fi nageenya fiduuf dhaadatan kana daran walxaxaa godhas jechuun dubbata. Mootummaa fi jarmiyaa riphee lolaa tokko araarsuun ulfaataadha. Gaafa murni hedduun uumame ejjennoon gaaffii fi fedhiinis akkasuma waan baay'atuuf marii araaraa daran walxaxaa fi rakkisaa taasisas jedheera. Loltoonni woboo hiree kanneen waamicha karaa nagaa fudhatanii galan mudate irraa jiila akka qaban ibsu. Addi bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo abaa'oo woboo irraa dhalate birkii biraa ta'ee babal'ate kun hooggansa isaa hayyuu duree obbo Daawud Ibsaa jalatti wayita Eertiriyaa irraa deebi'u qabsoo karaa nagaatti amanee mootummaa wajjin waliigaleeti. Innis yeroo muraasa booda dararaa fi hidhaa mootummaan irratti raawwatu himachuu eegale. Qondaalonni isaa murteessoon siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an mana hidhaatti guurraman. Woboon bosonatti hafan isaan kana kaasuun hidhannoo hiikkachuu akka hin qabne cichanii falmu. Miseensonni isaa bara 2019 hidhannoo hiikkatanii waamicha mootummaa fudhatanii galanis manneen hidhaatti dararaa arguu himataa turan. Namoonni gumii abbootii gadaa fi qaamolee mootummaa waliin ta'uun hidhattoota kunneen galchan keessaa adda durummaan kan hiiramu ammoo obbo Jawaar Mohaammadidha. Obbo Jawaar Mohaammed mootummaan waadaa hooggantootaa fi loltoota lola dhaabuuf walii galaniif seene guutuu dhabuun rakkoo ijoo nageenya akka hin buune godhan keessaa ta'uu ibseera. Warra qawwee lafa kaayanii galan mooraa mootummaa keessatti jechaan salphisuu fi gochaan miidhuun gaabbii fi dallansuu keessa galchanii bosonatti akka deebi'an taasisan jedhe. Kanneen mooraatti hafan ammoo leecalloo jireenya nagayaatti deebisuuf barbaachisu ramaduu dhabuun harka duwwaa facaasanis jedha. Ajajoonni olaanoon miidhaa kana caalaafis saaxilamanis jedha obbo Jawaar. Diinaraas galee ji'oota muraasaan booda Bishooftutti ajjeefame. Goolicha Dheengee maatii gaafachuuf Boorana dhaqnaan reebanii salphisan jechuudhaan rakkoo hidhattootaa karaa nagaa filatanii galan mudatu kan ijaan argee obbo Jawaar ibseera. Hidhattoonni waamicha mootummaan galanii iddoo leenjii waraanaa Xoollaa galfaman bara 2019 ji'a Eebilaa keessaa gidiraa hamaa keessa galuu BBC'tti himanii turan. Hedduun isaanii mooraa sana keessatti nyaata summaa'een fayyummaan isaanii balaarra bu'ee akka tures ibsanii turan jedha BBC'n. Jawaar dabalatee namoonni jaarsummaan hidhattoota kunneen galchan haala mudateen yaadda'uu dhaqanii daawwachuun dirqama itti kenname ba'uuf wayita jedhanillee dhorkamuu isaanii ibsanii turan.
Miidhaan warra lola dhaabee daandii nagaatti deebi'ee kanarraa gahaa ture kun kanneen bosonatti hafan qabsoo hidhannootti akka cichan taasisuu bira darbee dargaggoonni kumaatamaan akka itti dabalaman carraa laateef jedha obbo Jawaar Mohaammed. Itoophiyaa keessatti gareen hidhatanii socho'an yeroo keessaa heddummatanitti yeroo ammaa sadarkaa gareen kam kan eenyu akka ta'e adda baasuun dadhabamurraa ga'eeras jedha. Baay'ina garee hidhattoota waliin nama ugguranii maallaqa gaafachuunis heddummateeras jedha. Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni siyaasni Itoophiyaa isaan yaaddessu hedduun mootummaan rakkoo hidhattoota waliin qabuun deerraa yoo hin furin rakkoon kana caaluu akkas deemu akeeku. Mootummaan kun wal waraansa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiranitti xumura godhuu yoo barbaade sababoota siyaasaa jalqabuma biyyattii lolatti seensisan hiddaan furuun dirqama akka ta'e amanee fudhachuu qaba. Kanaan alaa karaan qaxxaamuraa Itoophiyaan nagayaa waaraatti geessu hin jiru jedha obbo Jawaar Mohaammed. Haala yeroo ammaa sochii hidhattootaan wal qabatee biyyattii keessatti deemaa jiru keessattuu kan naannoo Oromiyaa yoo fudhannee wayita waraanni banaan loltoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffamu baay'inaan hin dhaga'amu. Garuu dararaan uummataa butamanii maallaqa gaafatamuun reebamuun hidhamuun baay'inaan dhaga'ama. Yakkoota akkanaaf mootummaan hidhattootatti quba qaba. Hidhattoonni ABO WBO ofiin jedhan ammoo qaamolee mootummaan hidhachiisee bobbaasetu kana raawwatus jedhu. Eenyu akka ta'e beekamuu baatus garuu qaamni kanarraa fayyadamu akka jiraatu mirkanaadha. Kan eela isaa baatu ammoo uummata nagaadhas jedha obbo Jawaar Mohaammed. Dhugaan jiru haalli kun kan mudateef waan sochiin hidhannoo heddummateefidha. Gareen lameen hanga haala kana hubatanii akka yakki kun ittiin fufneef waliigaltee irra hin geenyetti rakkoon kun hammaataa deemas jedha BBC'n gabaasaa qindeeffate kanaan. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.